Ulfata kana oddommeessaadha. Shurbaa kana oddommeessina. Salaata dura shurbaa timira ulfata dummeessina. Inni hurkee alaa galchaa. Jaarsa seeqaa hunda gandarraa nu fiddee magaalaa bareeddu tanas afeerte waan kana naaf miyoo maqaa isaa beekte. Subhanoo fayyadamu subhanoo Baati saddeman tana kitaaba saddeman buufne jaaniini. Anis izaabaaniin buusu jiru. Waraqaa izaabaan. Akkasii waraquma sarara bisee alaafis naan jaabe. Namni ruusa fi qofaraa. Shaambal hoggaa jaawwa huma habaleen ciyaa takka fakkaate. Yoo gaariyaan tunis maal maje maal yenna fooniin bichaanee naan jetti je. Hottu hojii kana nyaadhuun jee ruusa. Hojjifinne ruusa. Ruusa jitee hojjifinnu gideenii fi za'aa turree gidee fidu biddeena fidu seeta. Taniin dura irraa hodhesaniin korojee tuqadde gizeen ol ba'u isaanii dhufee lakkaanuu nool deebisee ammoo haiboo ilaan maatiin kunneen. Baatii ramadaanaa tana qabbanaa jira dhiyootan. Akkanallee maallaqa walitti darbinee ibiddatti dhoyinee akkeetti shidachaa baane dilaa har'as geenye. Maallaqa shidachaa baane maallaqa taatu nuti. Libaanota tokko naarsin. Maallaqa aarsin. Bar yeroo laata biraan baanu qarshiin hin qabne wal loluu yaana. Ameerikaan aanin taa'annee mire. Aboo maallaqa warri najjeessu deemaati. Maallaqa hiyyasoo sumuun irraan balleessine naakanni. Dhibba lama malee fixe inni innis kuma kudha lameen. Akkasi kabiraatiif itti bikka biraan jiru. Ni beeytan isin. Amma na cina jira amma akkana mana giyaa maayikii na qabu jira. Nama biraatiif. Amma sababa waan kana dhabeef namni uffata dhabee jira baaqii. Takka ji. Namni sababa kana dhabeef nyaata gaarii dhabee jira. Lama. Sababa kana dhabeef mana gaarii dhabee jira. Yooni fi kanan qabaanne firalleen qabu. رمضان يا رمضان جاء ربي فاي بركان سيسمان ننوس بادان أنهدفو يا شهر القرآن. Sagantaan kun kan isin dabraa jiru gama YouTube kiyya YouTube Arif Saaqini hundi keessanuu sagantaa achirra laaltan isinilleeni. سلام يا رمضان أهلا مرحبا يا رمضان شهر الذكر شهر القرآن أهلا وسهلا رمضان سلام يا رمضان Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya guyyaa irraan tana sagantaa iftaaraa baatii ramadaanaa sababeeffachuudhaan guyyaa 15ffaa keessatti haala agartan kanaan tiktaakeroota gurguddaa fi sheekota keenya gurguddaan nu keessa jira. Akkasuma munashidoota hedduu jira. Koomediyaanota gurguddaa fi warra akka sasseeqaa hundaan nu bira jira. Sagantaa tana egaa haga xumuraatti akka daawwattan isin affeerree jira gamanumaanuu isin hin jennu. Sagantaa teenya eegallee jira. Sagantaan teenya kan eegalamtuun quraana rabbiiti akkuma baatii ramadaanaa tana keessa quraanaan qalbii tartakanu tasgabbeessee gama sagantaa teenyaatti itti fufna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Sheewurri lafa qaanu biratti argama. Sheewurri lafa qaanis gaa haasoo tokkoo fi lama daawwattoota keenyaan jee ciboota inni carraa sadii afurfaan hafan jira kanatti harkaan tokko jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa fooshaa teenya irraan tana nyaanni xaan tokkotu irraan tana asitti argama. Waan dhuganii waan nyaatanii wanni as hin jirre hin jirtu. Namicha tokkotu tuuggaa nama baadiyyaati. Egaa harree takka bichaadha qaba. Beelladuma keessaa hoo harree san ilmoofis ni qaba. Jaartiifis ni qaba. Maatumaafuu harree takka ittiisan qabanne. Waa hundaafuu jechuudha. Harreen san jiruu isaati jechuu ni dandeenya. Amma kee harricha kun fayyaa dhabe.
fayyaa dhabnaani kheenat dhufe. Ayyee. Sheekh Harrichaatu fayyaa irraa dhabe maaltu du'aa naan jee akka ammaan tanaa kanatti haakimni saree fi bashoon tageessan kun hin jiru beeyte. Saniin guyya 9 soomanii hin jeen. Guyya 9 gizeeniif inni soomanii harrichi qaajee du'e. Baatiin Ramadaanaa tun hin dhufneere guyya 20 takka soomaneeti haaliqa ati qoftiin mala natti hin baaftu irra hayyaaduu keessa galan. Guyyaa sagal duraanii soomaneeti. Akka itti irra kaaye aboo warra rabbi shawwadu rabbi nun godhine tarmaan du'aa isinii godha. Mee waan kana namni hin beekne ni jira. Waan kana namni hin beekne ni jira. Amma sababa waan kana dhabeef namni uffata dhabeera baaqi. Takka ji. Namni sababa kana dhabeef nyaata gaarii dhabeera. Lama. Sababa kana dhabeef mana gaarii dhabeera. Yoo ni fi kanan qabaanne firallee hin qabdu. Afur. Firri kan. Firri kan kee. Firummateetu sinimatu. Ana keettiin firri kiyyaan amma firan qabu. Tokko firan qabu. Baadiyyaatis fira baadiyyaan hin dhabe. Magaalaan hin dhabe. Biyyaan baatii dhabeetiin maqumaa maallaqa baafadde. Biyyaan baa jirus amma dooraa fayyadamaami. Gizee nama keenya asargu maallaqa keenya meeqa taa'ayya. Saniifuu maqaan kiyya maallaqa. Hararraa eegaltanii maallaqa jettanii na yaamu qabdan. Hanumaan isinit dhaammadda. Kafaratti qabde moo? Kakana qabdu warat hin qabdu. Amma eessaan baase moo? Eessaan baase. Kan harkatte firan harkanne duba. Firri maantana. Kadeemu hundi fira kiyya ana yaama galgalaa ganama. Halkan gizeenii fi taa'ee rabbi kadhatus. Yaa rabbi maallaqa nu qonna yaa rabbi maallaqa nu qonna. Ana maallee inni san. Ana maallee inni san. Akka ittiin har'aan tanaa okkee kadhatanii tin dhufe. Hin ba'u mana kanaan. Hin baatu. Hin ba'u. Maallaqa maali miti kadhata. Kanaan isinit dhaammadda assalaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa har'aan tanaa bagatti geessan isiniin jecha. Akkuma beekamu sagantaan walalootis boodarraa anti sagantaa haasawaa takkaan isinitti hima waan hin gaafa ijoollee ta'e jechuudha. Asaananii akkasuma fuudhuu. Mudannoo. Ibrahim. Waa nyaachaa eegidduudha. Nyaata kanarratti waa yaadadde. Gaafa tokko gaafa ijoollee takka darasummaa baadiyyoon dhoofaniiti. Mucaan irra gabbataa tokko na wajji oofan. Mucaan sana hin danda'u beekteen. Bishaan keessa gizeenni bishaan seene bishaan keessa tumeetiin dura fiiga. Lafatti hin danda'u waan taateef. Neela galee inni neela gallaan akkaan jeen sheekotiin nu dhiifteeti idaarafaa galte nu bira. An sababa abaashii tana jibbisaafii ni qaraajee beebeete. Sanitti amma inni kin nu dhiisee qotu. Amma mucaan dhagaa keessa tumeetiin dura fiigaa dhufee inni ganda keenya. Mucaan na tumaa mee gizee bee ijoolleen ganda waliin tuwitu jeetumaan sossobee. Bishaan keessa qabamee. Wanta ciniine wanta bishaanii san. Fiigee fiigaa dhufe banchoota akka hojjechiifannee nan tuwin. Amma inni guyyaa idaa akkana godhe nu lachuutu qaariyaa qabna gaafa san qaariyaa nyaata. Qaariyaatti jaa biddeenaan fide idaan ruuzaan fide ruuzaa adii tokko. Dhufeetuma duraan adda adda nyaanna. Akkam naan jee akkasaan finne beekte. Yoo qaariyaan tunis maal majee maal yennaa fooniin bilchaannee naan jette jee. Hottu hojii kana nyaadhu hin jee ruuza. Hojii finne ruuza. Ruuza jitee hojii finnu gideenii fi za'aa turree gidee fidu biddeena fidu seeta. Kan tuusan nyaachuu deemaa Akkuma na godhe. sanuma nyaachuudha jechuudha. Sanuma faa jira. Sagantaan teenya egaa akkuma itti ufte jirti daawwattoota keenya. Ammaas egaa gama mirgaa kiyya kanaan namoota hedduu jira. Qormaata jaalalaa hundaan na biraan jira. Nama qoru'a. Akkasuma naayichiinis. Naayichiinis nama dogoggora salaataa nama barsiisu ustaaza jabaadhanii beektan isaa jira. Kanaayichi immoo shaambal jaaniin gaa namni hin beekne hin jiru. Kadiraama shiraa hattuudhaa dalagisan jechuudha. Uummata ajajuusan. Maqaan isaa shaambal jaaniini inni gaamee sagantaa tana irratti argamu malee jeen laffee karaa dheeraa irraa dhufe. Sagantaa tana durarra silaanaa kan nu qabdan jeeti gaa nu dubbachuu jira. Gamanumaanuu inninis mudannoo yoo qabaates sagantaa bashannanaa takka nu dhiyeesse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga guyyaa irraa kanaan nu ga'een isiniin jaa. Ani mudannoo takkaan qaba. Gaaf takka anaa fi saayiba kiyya takka asirraa kaaneeti. Inni ichuma jira ammalleedha. Magaalaa dhayne. Yeroo magaalaa dhayne ani foogii gizee seenu liiftiidha beekte. Tara duraa gizee niifi dura seenu ni ilaale.
gizeen laalu quxurii tuqateetuma nu ol baaste haydiruun dhayne jedhumaan bahee hote bakka hajaa san dhayneeti isaa fi namaa wajji jira bakka wanni jarjara isin booda dhuftanii jeetiin dhiisee biraa hote hoteetiin liiftii seene gizeen seene gadiin tuqatee daga buufte gizeenii fi banan hin buuneen walakkaa tanaan jira namaatu na dhaabe ummanni seenee tuqate ammaas nu ol deebiste gizeen ol ani numaan dhaabbadha gizeen ol deebi bu'ee jeetiin gabbee gizeen gabbee bakka irraa bu'e saniin jira ammaas ol bee ammaas xiqqoo dhaabbadheetiin sakkamiyyee nama biraa kadhuuf eeggadhee hojii seene namni sanii seeneetuma gadoo gabbu'ee walakkuma tanatti bu'ee anis beetiin gizeen niin deema jee gabba'u fooguma walakkaan jira Goojjuma ta'e sanuu see ta'e gadi hin buune see isaan gabboon jeetiin ol bahee ammaas keessatti ol deebi'ee taniin dura irraa hodhesaniin korajee tuqadhe gizeen ol ba'u isaanii dhufee lakkaanuu nu ol deebisee ammoo haayiboo ilaan maatiin kunneen jaarii na dhufanii isaanii wajjin akkasi bu'ee deebi Kanin isaan dura fagoo deeme jechuudha. Atummaan oolii qabda. Akkasitti mudannoo tanaan qaba. Kanatti aansee munashida keenya jabaan nu keessa jira. Tartakka nashiidaadhaan shaa isin godha jaa. Aaree jira. Fuula guurtanii taa'u jirtanii egaree fuutisa maal tattaatan jiru jira. Gama isaatiin isin dabarsa. Afaan mimeeffatee lulluqatee taa'u jira. Isaa wajjin turtii gaarii. Obboleeyyan kiyya sagantaa bareedduu fursiisaa taa mana haadha teenya haadha diin ummaa farhaanitti qopheeffamtee obboleeyyan kiyya babbareedoon kun dhufanii asitti argaman. Kunoo sesseeqaafaa jira. Nama qilleensa irratti yeroo hedduu daawwattan akkasumallee saahiba isaa Arifee bira jira. Akkasumallee Sheekh Abdulaziz jira. Nama hedduu jira. Jaallee walalee isallee isin keessa jira. Namuma isin beeytaniin tuqe. Gama kaaniin daa'ii keessan Sheekh Toofiq inni bira jira. Gaafa tokko ganda tokko soommana qabu. Sa'a soommanaa gurbaan tokko deemaa dhufe jedha. Hoggaa dhufuu gandi guutuun soommana qabu. Maan soommanne maa ta'e isin jennaaniin nuti barsaa ma'annaa za'iimunaa jedhiin jedhan. Dura bu'aa keenyaan nurraa soommane soommanaan maal jennaa jedhiin jedhan. Hoggaa kana deemee bar bakka dura bu'aa isaanii kana dhaqee jedhe. Dura bu'aatti hoggaa dhaquus dura bu'aan isaan soommana irra dhiifatan kun nyaachuu jira. Wayita kana maal jedheni jedhe. Gandi guutuun soommana sirra kaayee nyaachuu jira ati homaa nyaattaa jennaan. Bar namni soommana ganda dila kanaaf akkas soommane sa'a sa'aatti hiraaba godhu qabaa tanaafiin hiraabatti hin jiraa jeeri jedhe. Eegaa taratti hiraabatti hin jiraa jeeri jedhe. Oduma tanaa wal fakkaattu guyyaa tokko gurbaan tokko mana kireeffate jedhan. Agga kana mana kiraa abbaan mana kiraa baatiin geessee fiigaatti dhufee kiraa kiyyaa islaaddu jeeni as kenni jeeni. Agga kana innillee maal jeeri jedhe. Takira rakkoon qabdu siifin ganna mana kana qaraf jaa sa'an soomana beekadhu qaraf jaa mee bakka tana sirree isii jeen qorqorrootan bara manni baatiin ramadaana jeeti zikri jira waan biraan seeyinii jeeri je maal jeen jannamtichilleen bar zikriin tun itti jiitee ka nurra sujuuduu sodaanneeti akka manni nurratti hin sujuunne nurraa sirree isisiin jennee jeeni jenna. Wantoota gaa ramadaana keessa wal qabatu namni yeroo ramadaana keessa gaa aduma namattuu gizee zikirii godhu nama hedduu qalbiin jiitii mire innilleen qalbii gabroottan irra dhaabbateetuma qorqorroon tunilleen qalbiin jiitee nurra sujuudduun beeynu nurraa sirreessi jeeniin baana. Takkanaati tun gaa oduu nyaataafaa jira. Beeka. Gaaf tokko juhaa jedhaniiti beekamaadha. Uummata Arabaa kana keessatti akka jaalsee qaama manu keessa jiru kanatti nama kofalchiisuun beekamu. Juhaa jedhanii. Feemas. Yeroo tana mana nyaataa dhaqee nyaata 20 jijjiitan bakkatti. Nyaata 20 kana nyaata gosa akka hoteela kana keessaa qaalii maqaa lakkaa'ee guutuu bakka dhiyeessii yana soo yeroo lolaan geenye dhiyeessii ni yana. Osoo sa'aan lolaan seenne yeroodhaan dhiyeessii ni yana. Sa'aan lolaa tun amma bicha kana ni dhibde. Nyaata kana qaxxixaa dhiyeesseetumaa fi itti asiqee yeroo lolaa ta lolaa eegalamuu deemetu san tamii yennaaniin dhugaa nyaatee fixeen siimaa dhaabbadhu jeni yana. Ni fixee
yeroo lolaa sumtamii jeeniyan bar yeroo lolaa biraan baadu qarshiin hin qabne wal loluu yaana. Egaa wal loluu yaana osoo sa'aan lolaan eegalamne jeeriyani amma jaarsissee qallee akkas nuun jechuu deeman fakkaata. Hayyee gaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan kun gaa kan isinii dabraa jiru gama yuutuubaa kiyya yuutuubaa Aariif Isaaqiini hundi keessanuu sagantaa achirra laaltan isinilleeni. Ammaan tana gaa nama nuti sagantaan kanniniif hanqa ammaan tana jaalfindigaa yaaniin gaa waa inni findigullee hin beekne gama isaatiin isin dabarsa. Maqaa kana mee maarraa si baasan jiimmet. Maqaa kanaas bakka irraa fidee waa inni findigu. Dunni qofla maqaa kana gizeeri fidhage maal findigaa gurbaan kun lukkumaatuutu ushura findigaa akkanii fi nuti beeynutti maal findiga namichi kun. Sanii sagantaa bashannana Ramadanaatiirraayis mudannoo takka takka abbaa kiyya. itti nuuf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kun warraan tanaa sagantaa bashannana irratti argamna. Sagantaa afxiraa. Sagantaa afxiraa irratti argamna. Waatii ramadaanaa irratti argamna. Halkan 15 Galgala. galgala. Furaa. Hayyee ta'e irratti argamna. Anis kaa namni waa nyaatu hayyee mudannoo argaa keenya nu oke ramadaana kana gaafa seenu guyyaa Taalana dureeru qullisin kaa. jalqabaa jechuudha. Awwaasa sagantaa irra dhaabbadhu kaameeraa irra jira. Tara jidduu muranii deen kaa. Walirraa isa qatummaa guyyaa jalqabaa jechuudha. Guyyaa duraa akkumaan hirriibaa ka'een hirriibaa giseen kee beektee ramadaana kana namni keenya asitummaa isaarraa kan ka'e namni keenya garaa keessa gasaasiidha namni. Hoggaan ture hirriibaa ka'e midhaan nyaata tokko achitti argee irraa fadhe soomanaan anumaa fuudhee nyaata fidatee bishaan fidatee harka dhiqatee nyaachuu deemu asitummaa nama keenya irraa kan ka'e alaa fiigaa dhufee aboo soomanaa barnaan jee ijji akkas nyaatachiise silaa rabbiin hunda irraaffachiiseetiifi nyaata naan jeebi kanaa bara kana bira taa'u kana nama seenaa kana akkas na godhee nyaatachiise kana laa Beekaa gara guuttachuu. lakki beekaati miti irraanfadheeti laa rabbiin hunda yaadee nyaatu yeeti maana yaadachiiftame. Mana yaada ciftettee mee amma booda furiitiif laalennaan akkana furree Maal na yaadachiiftaa wati. bagaas yaada ciisa. Lakki rabbiin na yaadeeti. Seetii qurteetiin na nagabu wala. Sanii akkas jedhe sanii fi asitummaa dhaara ta'uu asitummaa nama keenyaati. Saniifuu mudannoo qolaata naannoo mudateenis. Bakka maashaallah. Amma kanatti aansuudhaan ustaaza akkasuma nama zamana kana gaaba majlisa irraa illee hiifamee jiru nama gama tiktookaatiin illee dogoggora salaataa barsiisu jiru gama isaatiin isin dabarsuu deema daa'idha ammaas kara tokkoon Dogoggora salaataa qofaa wanti horsiisa. nama jabaadhe gisee ilaaltanuu gaa ni mul'ata dogoggora nyaataa ishee wiwirii barsiisa Waa'ee nyaataa irratti ni jirra. Wanni inni nama keenyaa dhaamuuf ulbata kana yoo ni fi dhuyde rakkina qabu garaadhaa du'aadha ulbanni kun shurbaa kana fette na dommeessina. Maali? salaata illee dhaabbachuu hin dandeessanii Salaata illee dhaabbachuu hin danda'u. Gizee magaalaa keessa bee waan kanaa dhiirannee gudhaluma eegaa deema dhabnee. Akkasii shurbaan kun balaa hamtuudhaan nama gaya nama gaagaya ammoo. Nama gaagaya. Firrattiin harkee jiin. Firrattiin harkee nama biraati miti. Kasalaata balleessu kana laa kan nyaata dhuudhaatti. salaata balleessaa niin tolchaaf jiin Inni salaata balleessa ana immoo salaataan tolchaa. Salaata tolcha. Lakkeen salaataan tolcha. Abooga afaanii gargaree gaa dhugaa na himeeti. Afaan himee afuun. Kasalaata balleessiisa kasalaata tolchuu fana walumaa galatti nu hundinuu salaatan balleessine sheekaayyoo kadiiroo qofaas hin taane nuti. Gandi sheekaayyoo kadiiroo qofa nuun jaabeeta. Ayyoo kadiiroo qofaa miti. Haadha abdiitis qaraayisu jirra. Haadha maammati qaraayisu jirra. Haadha abdallaatee qaraayisu jira. Guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa gammachuudhaati. Baatii ramadaanaa guyyaa 15ffaadha. Guyyaan kun guyyaa soojijjiir jedhanii biitiitti beektu sani. Nuti soojijjiirii fi miti. Ammoo hawaasa keenya soojijjiir jeeti. Nuti akkuma jijjiirannee jirra. Baatiin ramadaanaa seenaa numa jijjiirannee soojijjiir guyyaa 15 qofan godhannu jalqabarraa hanga xumuraa soojijjiir godhachuma jirraasi. Ammoo hawaasni keenya guyyaa soojijjiiriif beeka waan taateef soojijjiir asumaanuu hin jiru. Guyyaan baatii ramadaanaa hundinuu guyyaa jijjiiramaati. Maallaqa
baatii ramadaanaa tana qabbanaa jira dhiyootan akkanallee maallaqa walitti darbinee ibiddatti dhoyinee akkeetti shidachaa baane dilaa har'a as geenye maallaqa shidachaa baane maallaqa taatu nuti libaanota tokko naarsin maallaqa aarsin maallaqa aarsina iyyi namaa maallaqa shilinkii takka dhabamsiifteetti amma rabbi kana jira tokko dheengadda sadaqaan tokko osoo mana dura taa'u jiruu naa dhufeetin namira dhufeetin aboo gaawee warri rabbii naan jee waan rabbi seen beekurraa meeqa ishee takka lamallee taatu boonu kannaa naan jee aboo rabbi siyaa kannuun jeen amma atin qabdu yeen qabu rabbi siyaa kannuun yeen ka haa eeganiif hin qabaanne koo waliin kadhannaawi. Bismillah je'eetiin walaloo jammaraa bismillah jechuudhaan seenee bu'ee karaa arra feemasoota hedduu wajjin jira guyyaa arraan tanaa nu godhan haftira nama hedduu takkaatu na cinaa jira mee waan hin dubbaddoos arraa wajjin laalla. Haati faraantuun barnu gammachiifte sagantaa addaati bareedduu nu goote nyaata babbareedaa walitti qopheessite jaarsasseeqaa hunda gandarraa nu fidde magaalaa bareedduu tanas afeerte waan kana naaf miyoo maqaa isaa beekte. Tuara karaa deemu amma nuti biyya baadiyyatti biyyarraa tolchanii keetta asitti ammaan tanaan amanuun didee sirra bee maal waan jaba dhiiroo eeyyagaa ibiddaa jala hiramu jeetin akkeetti irra kan deebbileessa afooshaatti yoo waan isiin taatee omee koomatti jala kaamee hin beeku waan kana malee naa himu didanii. Wirwir jechuun guddaan isaa kana. Bakkatti lafa dha'uu deemuun beenu hoggaa wirjee beeku. Numarroon godinii qofaa kadhadhaa gurra namaaf kennuun carraadha jan. Nama namni gurra kennuuf isin kun. Nama namni ijallee kennuuf. Nama namni harka kanallee kenneefii jiru. Nama namni yeroo isaa kenneefii jiru. Akkas ta'uuf beektan isin diktaatoroota. Hawaasni keenya kabajamuun yaadallee nuu kennee gara koomantiidhaatiinis ta'e jechuudha. Ijallee nuu kennee yeroollee nuu kennee nu dhageeffataadhaa jiran. Dogoggora qabaannu keessatti illee nu gorfadha. Ammoo fooyya'ina qabnu keessatti akkuma duraanii nu jajjabeessuu hin dagatina isiniin jecha duubaanis ta'e keessaanis ta'e lafattis ta'e qilleensarrattis ta'e nu gorfachuun teessani nutilleen ammoo waan silaa nama tajaajilti ja'an aartiilee garagaraatiin har'a nama hedduu wajjiin walitti qabamna. Kun akkas juu beeka, kun akkana juu beeka, kun naakenni juu beeka. Khunna qeche juu beeka akkasii mire khun ittaqullaa rabbi sodaadhu juu beeka akkanuma waliif fidannee magaalaan tun waliin magaalaa taanee jira akkasin nuu beekaa isiniin jechaadha nutis isinii beeynee jirra isinillee nuu beekaa jecha hunda caala warra rabbiin isaan tiise nu haa godhoon jaaminneettanii diktaatoroonni kun dubbii qabaa beeka sheemisma akkanatti aaminu oguusanii gartee namaarra Sheekul Albaanii jedhanii aalima islaamaa guddaadha akki jee qoosaan islaamaa erga taphastitiyee taphni islaamaan illeen ergaadha dabarsaa jee nuti hoggaa isinii waliin akkana jennullee hawaasummaa waliin jireenyaatii fi jiruu ta'e irra guddaa hiraarit dabarsuurra taphattee yoo dabarsite rabbi sobuullee waan ta'u rabbiin sobeettee yaaduurra dhugaadhaan rabbii keetii wajjiin jiraattee namaan gammachiisaa yaaduurra nama dallansiiftee yoo feete rabbi gammachiisuudhaaf yaalii godhuu irratti dabarsuudhaaf gaariidha beektu. Hin taphatinaa hin koflinaa shari'ummaan nuun jette waan jirtu bara. Hin jirte. Akkasitti gagammaduu wahuma jiraati jechaadha. Diktaatoroonni keenya har'a abbootii inshaallah har'a kuma dhibbaan lakkaa'amtan kuma dhibba takkaan lakkaa'amtan kuma maaliin lakkaa'amtan gaafa itti aanu miliyoona dhibbaan miliyoona itti aanu sanii itti aana inshaallah taatanii boose. Nama islaamaaf waan gaarii hojjetu rabbi isin haa taasisu. Tiqasaati rabbi isin haa taasisu. Keessattuu mucaa xiqqishaa tokkummaa afaan baru jira. Deemaa walitti dhufne eessa mucaa wacaalee dhalate. Bilbila keessatti akkuma na arkeen walitti dhufneen sheeka sesseeqaa naan jee. Sheeka Ayyoo Kadiiroo. Sheeka Ayyoo Kadiiroo naan jee. Ayyoo Kadiirootii fi sesseeqaa kana walirra beekanii mire hoggaa garii Ayyoo Kadiiroo hoggaa garii sesseeqaa dha sin jedhan wallaahi kijibeen jenne maas jechuufi saniif guyyaa takka sheeka ta'eef beektaar harkanatti guyyaa takka sheeka ta'eef sanuma arkeen see mucaan xiqqishaa bara amma afaan baru jiraar amma afaan baru jira daa'ima keessatti aartiidhaan daa'ima keessa waa dalaguun dubbii jabduudha waa wanni ati itti kennite tu waa waan hadhaawaa ta'uu waa waan mi'aawaa ta'uu akka
سما بخبر سنمانو أسمانو إن شاء الله وري هجا أماتي غير دوبات إسن كنا نججبيسا جرول لين هجا لتوميتشا أما اللي درن ججبيسا إني هورك على قلشا إستام دوبروس دوبروس أريجا كم تيجي يوركي نيفر بترا كنا قرأت ده إتاتي بيت ربي سرافوسيسو زوجة صالحة ربي سني آخر أتي سافوس آمين ديم أوصل إني هورك على قلشا إستام منارة تلشا كوكولا دا والدونغچا ولينجيرا تنشاجچا يو أركا شكري قلشا تندبن ربي عبدچا الله أكبر ونسار سيقچا إني اللين حبيبتي جا جيرون سافكي موتيچا إسين المون قستيچا مؤمني كسي والبلچا يوم يا إيدا والبلبلچا الله أكبر أما رمضانات رمضان يا رمضان جاء ربي فاي بركان سيسي من نوس بدان أنهدفو يا شهر القرآن hayyeegaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan ilaaha gaammaa laalaa turtan kana fakkaata sagantaa tana itti gammaddan irraa illee waa barattan ittillee bashannantan jennee abdanna haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagee rabbii keessan nu turaa isiniin jenna salaamu alaikum